Ashamarka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oro 360 guyyaa har'aa keessummaa jabaa tokko nama Oromoo hayyuu argaa dhageettii Abba Liiban halakee qabadhee isin dhiyaadhee jira. Itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Abba Liiban halakee seenaa baay'eetu garaa isaa keessa jira. Yeroo baay'ee carraa argatee waan inni qabu kana irraa waraabuun hedduu hin mul'atu. Mee waan tokko waan inni garaa qabu irraa har'a isin biraan gahuuf qabadhee isin dhiyaadhee jira. Hanga dhuma sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan kabajaan isin gaafadha. Yooyaa Abba Liiban. Yooyaa. Baga nagaani waamicha kiyya kabajitee gara miidiyaa kanaa dhufuudhaaf kabajaan si qabu si ibsu barbaada. Galatoomi isin jedha. Galatoomi atiilleeni kana yaamtee carraa kanaa kennite. Duraan dursee akka maanguddootti eebbayyoo itti seenni dansa. Barii nagaa halkan nagaa guyyaan nagaa Oromiyaan nagaa Oromtittiin nagaa hundi keenya cufayyuu nagaa waaqii nagaan nu bulchee nagaan nu bulchin galatooma. Ayee galatoomi. Mee Abba Liiban halakee kun eenyu mee nama sin beekneefi namni guddoo si beekallee warra sin beekneef mee Abba Liiban halakee eenyu eessa dhalatee eessa jiraataa nama akkamiiti Abba Liiban halakee? Ani Liiban halakee yoo naan jedhanii maqaan Liibanii kunini maqaa abboon naa baase kama abboo abbaa kiyyaa yaamaniin Liiban halakee Abba Liiban jedhaniin abbaa kiyyaa hangafa abbaa kiyyaati ammallee duuba yoo ittiin na yaamanii kun maqum dhalootaati. Kalibiilleen Profeesar LHD leenaan jedhani kuniin ka baafata warri dijitoo kasoome kunini naaf baase maangula wanni naa baasanii fi dheengadda akka si ibsetti University Nairobi afaan Oromoo xiinxaluufi nama argaa dhageettiitifi nama PhD qabu hakana hawalti yaamte meewa wal gaafadhaa waa idduu barannaa jette Profeesar Gufoo Baati Profeesar Asmaaroo Leggeseeti naa Liiban halakeeti walti gadhum 1995 keessa walti yoo gadhumnu wana gaafadhe jedhanii allee warri wa gaafadhe warrillee wana gaafate waan an gaafadhu warri hundumaayyuun dhabe awwaa warri gaafatun deebise Armati University harkanaadhaananii jaarsii Profeesar jedhan. Ati Profeesar argalle. Profeesar armirraa argalle. Amma dubbiin jabduuni namni Oromoon akkuma bal'ootan loqoda garagaraa qabdi. Jaarsa argaa dhageettiitu maaf siin jedhame. Jaarsa argaa dhageettii jechaani argaa dhageettii jechaan ilaaf gurra. Gurri kam dhaloota kana iltilleen kam dhaloota kana immoo gurri sammuu qabutti waan dhagahin deene ilaa walaaluu beektutti waan laalee qabata tanumaafuyyuu duuba galata rabbiiti namni waan duraan dabre qabatee sammuu kaawwa ittiin qoratin mootummaa qoratee qaabachuu danda'u addunyaa keessa xiqqaa ta'uu danda'a. Jaarsa argaa dhageettii jechaan wam arganiif wam dhagaan immoo waan dhagaan kana dedhu didanii waan argan kan dedhu didan hin irraanfatan jechuun qalbii shanan keessa tokseetiidha Oromoon qalbii shanan qalbiin shanan hangafi ila lammaffaan gurra sadaffaan funnaani Abrafaani afaan arraba shanafaani seensa harka qabatto kun kanaafuu qalbiin shanan afur guutuu taate tokko waan gimmaash wayiiti walakka afur guutuu taate
achi walakka eh sawa akkasumatti amma Oromoon teenna tuni gosa hedduu qabdi Keenyaa keessallee qubatti mee Oromoon Keenyaa keessa qubattu tuni baay'inni isii hagam gayaa gosa meeqatu as keessa qubata galatoomii duubatilleen ka waan kana gaafattee waan kana waan hedduutti gara nama keessatti badee jira waan gara nama keessa bade kana nan beekutti gabbaasa anin Facebook irratti duraanii bii gaafas afaan Oromoo kun hin babal'annellee Keenyaa kan keessatti waan jedhu Facebook irratti bii siddommer bii jedhu dhageedda biin kun Yoonaal Oromiyaa jedhu yookiin Oromoo jedhu dhageedda jechuu yoo akkas jechuu barbaadu sun akka waan samuutii kee jiraatti Oromoon Booranaaf bareettuu bareentuu jechuu fedha biini Oromiyaa deebiin isii Booranaaf bareentuu Oromiyaa akkanaami duuba Booran jechuun qara dame tokko Oromoon lolloo tuulam jedhani gaaf Booranaaf bareentuu duraan lollaa fi tuulam ilmaan bareentuu duraani lollamiif tuulam jedhani amma gaafa warri kunin lollaif tuulamiin kunin maddu walaabu keessatti maddu walaabu jechuun Finfinnee suni Finfinnee jechuun heelama heeli hummadda hummaddi jechuun fulmamma bisaani rabbiin itti argitan rabbiin namaa gabbaaseen tan amma Booranaaf bareentuun taanii walti deebitee Oromoo taate Oromoon kun iyyuu maangul dhufte Oromoon kun akkamtitti Oromoo taate duraanii jernaalota sadii maqaa dha'uu danda'a ka rabbi isaanii naarisinna amma hin jiranii qaamanii jernaala sadii maqaa dha'uu danda'a eegii eegi 1669 Gadadooyyoo Boroo Lukku addaan kute Oromooni walti deebiin isaa 1970 Gadadooyyoo Boroo Lukku Nyaabdooyyoo Boroo jedhan kana haa kuntumaaf daarimoof sikkoof mandoof sabboof goona wal haanu jedhani wal balleessanii wal obbaasanii addaan gargar kutanii 1971 deebi walit deebite nagaa walit deebite kana enti deebisuuf deemu jernaali Taaddasee Birruu Lemoo Qilxuu jernaali Jaatanii Alii kanfa gaafas jernaala warri warra kanatti Oromoo kana walti haa hoomnuti abashaan kun yanu dabsate waan kayya jala ba'uu dadhabne sabu guddaa aganga kan yaayyuu marroo nurra maruu dhiisite yaa lafti tun hin ta'e ta'uu dhabde saba kana walti deebinu akkamii walti deebinu harsii jaldeema fulasiin itti dhumatti barbaada ebel kaabelu horo gujii jaldeema fulasiin itti dhumatti laala deemanii horo horoon kuniyyuu maal haa Oromoo horeyyuu kanuma maqaa Oromoo ittiin baafannu jedhani waan kan dhalan maqaan Oromoo achirra jala achuma si dhaaba Keenyaa kana keessa Oromoo qubatteerra duraan na jala kutte Oromoo gosa meeqatu arma qubata Keenyaa keessa akkamitti as qubachuu dandeette beektaa dheengadda Boomaa Soof Keenyaa jedhanii fulaa amma Boomaa Soof Keenyaa jedhanii gama amma gongu suni moonaa gudditti tokko jiraata akka waan kalchaatti tochan nayti Booranaa jedhanii ganna tokko nam walti waamanii warri siyaasaallee yaaman warri siyaasaa kaa piloodiksii haa warra kuraa barbaadatu William Ruto fa Raila Odinga fa Uhuru Kenyatta fa Kalonzo Musyoka fa
warra kan fi dubbifne jennaan seenaa tokko tuqe Raayilaan waan ni jedhe tukienda Rwanda kuna Wahutu na Watusi jedhe tuki kule Mombasa kuna Orma jedhe uko Ethiopia kuna wa Oromo jedhe amma waan kan cufa hanga fi Booranaa jedhe isanii war tokko isanii nama ganga'u maaf akkan calliftanii waan biyitii ganna 1963 midhaafatte isan maafi 206 jalqabatanii nuun jedhe. Aye Oromoo gosti as qubat maaf Ormaan Oromoo jecha akkas jechuun Ormaan Oromoo jecha Booranni Oromoo jecha Gabartii Oromoo jecha Saakuyyeen Oromoo jecha dubbina nu badda inni amma Wardaan Oromoo jecha waan kan cufa akka Oromoon nu akeekkachiise immoo nuni amma anta wal qubqabnuun Gabra Saakuyyee Ormaa Wardaa Muunyo akka afaan tokkootti akka keenya keessatti afaan takka dubbanna beek yoo nagaa wal fuune jen ati maal Booran ati maal Ormaa yoo waliin jen wal huban wajjumsuu wal hubanne walti gamman wal quba qabna dheengaddallee tan Riifaallee deemnee dubbifnee jira jaarolee isaanii gaafa sitti fakkiin nama qaqqabanillee waliin nu qaqqaban akkana wal qub qab akkan amma Oromoon guddooni Oromiyaa qubatti akkan taas Keenyaa qubattullee waan goomuu miti Oromoo hedduutu arma qubata maqaan dhoofte Booranaa kaasee Gabraa kaasee Saakuyyee Ormaa jufti arma qubata Oromoo Oromiyaa jirtu tana waliin walitti hidhanni isaanii akkam ta'uu qaba akkamitti wal jabeeffatuu qabame duuba akkini wal jabeeffachuu qabu addunyaa rabbiin waan dhuuba uume waan rabbiin uume cufa kabajuu qabda waan rabbiin uume balleessuu hin qabdu yookiin yoo wal diddeefaa wal dhabbiin faan dhuftallee uuma rabbii balleesse dhaanfee obbaasee waan kan ta'a yoo jette wanni sun dhibtaati kanaafiyyuu uuma rabbii Oromoo namarraa hin qabdu nama uuma rabbii immoo akka Oromootti Oromoon Itoophiyaa jirtu gaafa seenaa isaanii 10 century aadaa ittiin bulan midhaaffatan 10-7 century keessa se'a ji'a gambeeku aadaa ittiin bulmaata midhaaffatan farda sagal erganii nama lafa jiru keeddeemaa waamaa aadaa midhaaffannaa maddi walaa buddeema jedhani tulluu nam durii jedhani tulluu nam duriitu nam garbaalee kanaachi Baalee kee jirti akkanaami walaabu madditi walaabu Baalee keessa jirti achitti tulluu nam durii tanatti nam cufa yaamaa jedhani G3 taa'ee nami ergan G3 cufa uummata keessa deema warra deemu haaniin akkam jedhan Soomaliin baatu dirtii daarota Saakuyyeen baatu loosaa dibloo Arsiin baatu sikkoo mandoo Gujiin baatu kontomaa daarimo Booranaan baatu sabboof goona Harargeen baatu tuufuun bannaa Walloon baatu raayyaa faseebo Shawaan baatu mancaaftuu lama Gabartii dibbee shani Reendilii naaboo shani warra kan cufunuuf dubbisaa jedhanii guutuu waamanii warri sun keessa warri hin dhufin haa waamichi sun hin dhufin Saakuyyeef Gabraa jedhan yaamicha tanarraa hafe yaamicha tanarraa hafe maal jedhee hafe nu waan Booranii quufe isaan damee Booranaa fi saaban waan Booranii quufe quumnee jedhani hin dhumne hafan waan Booran irra walii galee nulleen hin fudhannaa jedhan umnisitaan cufa biraa dhufte akki an Oromoo ittiin beeka akkasi Oromoon guddayyoo akkas geette sun deebisanii immoo Booranaaf bareettuma ta'anii
gaafa habashaan dhuftu wal dhoobsifte booranii booran ta'e nu gaafa 1992 gamsuni nu maqaa oromoon beeknu sidaama isaniin jenna. Boorana malee oromoo biraan beeknu. Hin beeknu maali akkuma warra diin keenyatti isaan. Wal wallaalchisa. Amma yeroo tokko aga kutaa afurii habaradhu dargii keessa nam tokko oromoo afaan oromoo nu barsiisuu yaalanni immoo dargii sun dheeta sirba nama sirbisiisa kan dhageetta yoo nam sirbisiisu waan jedhu afaan amaaraatiimi meseerete timirti yemerina xiquri meegirre jaayaas weddi maal jedhan hun jedhe dhagay inni oromoo isii oromoo waan harkanam qaban beekanni nu hin beeknu immoo waan kana keessaa nu baasuu qalbiin isaa feeti amma afaanuma amaaraa kaaniin nu sirbisiisa duuba yoo bireedii isaa meseerete timirti yemerina xiquri meegirre jaayaas weddi maal baay'ee iskiriptooyii firri maal nuun jedha harki dhaannaf nu barsiisa akkas garte meseerete timirtii barattee yoo jettu oromoon tun diqqoo tokko oromtittii fidan agarte namu walti waamte booranaaf bareentu tana walti fidanii isan oromoodhaa isan sabu guddaadhaa isan sabu bal'aadhaa maan kan man beenne isan mootii maaf mar tokkollee moonee mootii taatanii maaf hin moonee jedhanii waltumoofanii maqaa oromtittii kana bal'isanii oromoo ta'uuf beekanii akkasitti wal fudhatan. Waan ajaa'ibaa nu kaafte. Ammallee waan tokko waan si gaafadhu dubbima tana keessatti akkuma ganna agasii oromoon booranaatu oromoo arsii fi kaanu wal wallaaluu kana irraa ka'eeti amma lafuma keenyaa keessa hubannu tana keessatti dargaggeessi amma nama akka dirra kiyyaa kana kaasi dhalatee guddatellee ta'ee kamaan boorana biyyarraa gad dhufillee hedduun isaa ati eenyu yoo jettee wal barattu ani boorana siin jedha maaf oromoo ani oromoo booranaati jechuu hanqateeti ani booranaa jedha oromummaa san achi dhiisee maaltu rakkoo ta'e wanni sun maaltu waan rakkoo kunini boorana beekuu fagoo ture oromoo beekuu 1971 dhagay waan fagoo dhagaaniif waan dhiyoo dhagaan hagagatti qabatan kun kanaaf malee rakkoon qabu akka oromtittiin tokko booranaa bareentu rakkoon qabu ammoo laal oromummaa fi gosummaan uumama keenyaa akka itti wal jala hafuu dandeetti. Inni hafuu hin dandeettu wanni hafuu hin dandeenyeef oromoo booranni akka ittiin beeku ilmaan bareettuma ilmaan bareentuuti isaan bareentoo jettaniin nu bareettuma jenna maaf gos booranaa keessaa karrayyuu warri jedhan hojjaloon gorra'u hojjaloon qalatu akkan qabate nu warra bareettuma habarii isaanii nagaa jedha. Laal achumatti afaan illee afaan booranaa dubbadha. Afaan booranaa dubbadha. Afaan amma loqoda jennee gargar baafna. Akkar. Loqoda arsiin dubbatu jira, ka harargeen dubbatu jira, ka wallagga dubbatu jira, ka walloo dubbatu jira, ka tuulamni dubbatu akkanatu jira. Kana ammoo afaan booranaa yoo siin jedhan ormi biraallee afaan booranaa kanallee addatti beeka. Amma deemee gostummaan biraatu afaanuma oromoo kana afaan biraa gosa biraatiin himutti ka jirutu jira. Akkan argite wanni akkanaatun akkamitti dhaabachuu dandeetteeti kana qulqulleessaa deemuu dandeenya. Hundi ban qabu maaf gaafa bashaan laf dhuftu diida dhukkee hiikoo dhuftee jedha. Dhukkee hiikoo dhuftee dhukkee hiikoo dhuftee nam 300 taati helikoptaan gabbuutee diidatti jidde karaa firenjiitti dhufaa beekan aduu bashaan hin dhufin. Xaaliyaanii. Dhuftee turbiina wayiitiin nam laaltee jedha. Maan wanni kun jettee oromoon itti yaatee laaltee jennaan afaan waliin dhagaani dhadhabanii jedha. Afaan walii yoon dhageenye warri kun akka nama hin jiru gurraachaan luqqaasaa
waan kun ikhiraa ta'uun ooltu Faranjiin jira. yoo ikhiraa taate sadii guyyaa sadii gubbaa tan teetti abraffaa hin baddi akkasitti xiinxalaa jedhanii nam jalnaqan nam tokko booran keessaa awaxuudha kophii seendeedhani nam hunjan nam kan duuba jalkaanii eegii jennaan guyyaa afur teettee isin guyyaa afur teettee nam baasii galee manguddoo mari'atee guyyaa afur teette namatti nu dooyate haduun malaa jedhan yoo haduu feen yoo haduun mala fardi dhibbaatiin alaalluti janni dhibbaa waliin alaalluti amma fardi dhibbaa kaan janni gubbaa kaanii deemaa dhufee jennaan firenjiin qawwee qabdiini albeenii ka jedhan kan albeenii kanaan nam lam keessa jeefte baqatanii galan maanti namijjeesee itti manguddoon gaafannaan warri nu yaadumne jennaan muka faan qaaqaban nutti qabe mukan keessaa waa qawwu jedhanii yoo qawwiin nu beenneyyuu ebeluuf ebelut du'ee qawween achi moggaafan dhageetta muka san keessaa waa ce'anii jennaan hin garree waan keessaa ce'a risaasii waa mul'ataasi hin mul'atu waan keessaa ce'a hin garree falfala wayii tiiree jennaan hin beennuu hin dhageettayyu amma maalti ta'uu mal jennaani nama lamaan kaan fulanuu deebisa ammallee itti deebinee laallaa itti deebinaani 50 gama kan kaanii 50 gama kan kaanii isaan armu kutaa nu armu kunna idduu teennaa waarakkaa gaafa waarti kaatee firenjiin hin mul'attu yoo siin mul'achuu lakkifte farda itti qaqqabne akka hedduun nuti jedha gandii saraaniir laalanii warrumaan kee qubatanii fagoo ilaalanii jecha dhukkuma kan kee seenanii hubatanii jecha siif gale akkasiin kee duudanii firenjii kaan lafirraa barbadeessanii nama 300 jedhani profeessoti injiiniyaar waan akkasiiti achitti fixanii dhukkee goma qaan ba'e fulaksidiin itti dhukkee baatee jedhanii ganna 8 ta'anii abashaan nutti deebi'am dhageetta gaafasuu ilmaan booranaaf bareettuma tayyoo walaasisu ilmaan bareettuma abashaan dabsatte fudhatte bulchaa ilmaan boorana hin fudhannu jettee kutte abbayi baabboo jedhani namii 30 boorotiin maddi walaabuti tullu nam duriiti bayisa dhageetta ilkaan jaareerre addeenni bir hin jiru addeenni wayaa amaara kana dhangaan keessa hin jiru nyaap addeesse lolu funni waliin hin jiru jedhani dhala walitti hin qabnu jedhani wanni amma gara bahaa kan booronni garan jiruuf guyyaa kan addaan kute maaf akki amma nu booran jennu kunin guyyaa suni ilmaan bareentuu yaa diinii fudhate nu diinan taanu jedhanii nu booran jedhan akkasitti gargar ba'an malee ufu beekuun kenna wal been kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira kutaa itti aanullee akka armaan gadiitti dhiyaadha.